Naa kafala jedhee yaadu waan naa kafalan kuma soddoma naa kafalanii. Kanaafuu yaada fageessitee yaaduu qabda kan. Fageessitee achi ilaaluudha qabda. Kanaaf yoo danda'amaa ta'e obboleettii tiyya ati deemtee galtee torbaan tokko keessatti namichi kun empilooyimanti viizaa si baasee si fidee si hojjechiisuu hin danda'a. Paaspoortii keellee karaa salphaadhaan haaromsitee jirta yoo barbaachisaa ta'e biyya keessatti fudhachuu danda'a jettee biyya keessaan fudhachuu dandeetta jechuudha. Haa biyyatti dhaqee fudhatuu hin danda'ama yoo gala jechuun. Isa amma asirraa haaromsite san gaafa biyya galte immigireeshinii Itoophiyaatti fudhachuu dandeenya. Bisipaasee baafataa jirta miti. Bisipaasee baafattee warrootuma embaasii as jiran kanaan ani paaspoortii kiyya biyyatti fudhachuu barbaada yoo jetteen biyya keessatti akka fudhattu haala si mijeessa rakkoo tokko hin qabu. Biyya kee keessa. Amma embaasii Abudaabiitti dawwalee akkas godhuu hin danda'a. Embaasii Abudaabii siqatti paaspoortiin kee osoo biyya kana kan dhufu taate ati biyya kana keessa yoo galte lagiddi riifandi godha gara biyyatti deebisa. Taayitee biyya immigireeshinii biyyattiitii akka fudhattu godha. Yaa Rabbi birri tikkeetti itti muran sanuu qabnu akkamitti gallaree. Amma akka taate birri tikkeetti san barbaaddee asiif achi fiigdee guyyaa kana keessatti galuu. Amma ani yeroo baay'ee ana ajaa'iba namoonni tokko riskii rabbi harka jirti dhugaadha rabbi harka jirti rakkoon qabu taa'a maali jedha. Namni deemaa jedhu hin jiru. Anis osoo danda'ame waan rabbiin isin riskii dhabdani taa'a jechuun danda'a garuu tilmaamni ani qabu yookiin mootuu akka ani itti ilaalu tarkaanfii mootummaan amma booda fudhatu akkaan hammaataadha. Miidhamuu danda'anii carraa biyya kanatti deebi'ullee dhabuu danda'anii. Even carraa biyya kanatti deebi'uu argachuu dandeettu yeroo amma galte qofa. So kana ani ka jedhu namoonni tokko waan itti namni akkuma bifaan garaagaraa yaadaan garaagaraa akka ani itti hubadhuu fi akka ani itti dubbadhu akka ani itti ilaaluu dhaba. Namuu waan isa keessa jiruu fi waan itti fakkaate dubbataa. Tarabbiiti yoo taate rabbitu beeka waa hunda waan godhu. Even biyya osoo hin galin duuti ta'e biyya kana keessa yoo jedhe rabbi asitti hambisuu danda'a. Riskiin kee biyya kana keessa jira waraqaallee osoo hin hojjechiifatin yoo ka jedhu taate sun rabbi harka jira. Waan rabbi keessan seenu garuu ilaalcha seera mootummaatiin ija siyaasaatiin yoo laallu mootummaan tarkaanfii biyya kana keessa namoonni akka ba'anii eega fudhate nagiddi ba'anii nagaan biyya kanatti deebi'uudha jennee haasofna malee waa'ee argitee tarabbi haasa'uun akkaan barbaachisummaa illee hin qabu. Walumaa galatti yaadaa fi yaaddoo tarkaanfii mootummaan biyya kana booda fudhatu maal ta'inna laata. Sodaan akkasii nu keessa jira. Kanaaf san jalaa baraaramuuf nagaan galanii nagaan deebi'uutu caalaa. Morka barbaachisullee kanuma jedheetii amanaa. Kanaaf akkaataa kanaan oolaa hubannu namoonni qirnutti jettanis yoo jiraattan nuti waan nutti fakkaate. Amma kanaafuu namichi kun rakkoo hin qabu ati manallee hin baatu waan kana yoo ji'a 11ffaa gagaltu taate anatu si galcha rakkoo hin qabu naan jedha. Ana akkamitti galuu danda'a? Madiina ila waa tokko ani akka obboleessa tokkotti waa tokko siimaa. Namichi kun mootummaan biyya kanaa gadi ba'ee miidiyaa biyyattiitii fi akkasuma televezyiiniin namoonni biyya kana keessatti illee gaalii nama ta'e hojjechiiftan jedhee tarkaanfii mataa isaa gaafa fudhate gadi ba'eetu gaafa dubbate wallaahi isin hin teessisan gadi isin baasu. Seera biyya kanaa hanga sodaatu namni waa takka rabbiin hin sodaatu sitti rabbiin hin sodaatan. Seera biyya kanaa hanga sodaatu. Ispeeshaalii abbaan biyya kanaa abbootiin biyya kanaa seera sirriitti kanaaf akkasii ani amma ka inni naan jedhe jettu kana ani si keessaan qabu yoo danda'amaa ta'e galtee osoo deebite anas si galcha hakimii maalitiin si galcha akkamitti si galcha eenyullee nu galchuu hin danda'u amma booda gaafa biyya kana keessatti tarkaanfiin amma ministii kun xumurame tarkaanfii mootummaa fi mootummaa qofaan ati biyya galuu kan dandeettu. Ma waan hin taane haasaa waan hin taane haasaa. Yoo geeffame as keessaa galuu hin danda'u jechuudha. Yoo amma qajeelchi kun geeffame as keessaa galuu hin danda'u jechuudha. Abamtee poolisiidhaan ishaaraa kennitee galta. Eenyu bilisummaa. Ani rakkoon qabu isaan qabamee galii nagama yoo galee wasaanii barbaadan waan taa'uuf seeneef baay'ise. Bilisummaa koottoo seeni deebii kan keessi. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam naga jirtu? Nagaa akkam. Alhamdulillah. Ana gaafiin kiyya gaafii madiina kana fakkaata naa deebi'eera jedhee yaada. Anis akkuma si waggaa lama mana erga badee mana biraa seenee waggaa lama tureera.
akkasuma akkuma kontiraataatti ture. Garuu carraa kanatti hin fayyadamne paaspoortii illee sirreeffate. Kanaan booda wanni gochuu danda'u hin jira. Rakkinoo waan mana keessa fattashaan akkasiin jira waan irraa quba qabdaniis. Wanni ani irraa quba qabu ani yeroo itti dhiyeennan odeeffannoon hanga ammatti qabu namoonni illee galtaan konkolaataadhaan bakka tokko deemuu hin danda'an. Intelejensiin biyya kana fakkeenya geetingii irratti seensa irratti yeroo seentuu fi yeroo baatu fakkeenya ajmaan raasalkeemaa hojii eegaluuf deemaa jira. Already kaleedhaan gadda namoonni arganii na gargaaruu danda'u dubbachuu danda'u. Makiinaan tokko nama seeran ala ta'e baatee yoo ka deemu taate iskaan godha. Nama 5 ta'e yookiin 4 ta'ee konkolaataa keessa jiraate namni 2 keessaa yoo waraqaa seeraan qaban yoo seera qabeessummaa tokko hin qabaanne makiinaa kana keessa namni 2 eebaluu fi eebalu eenyummaa isaanii waliin iskaan godha. Poolisiin immoo konkolaataa san hin dhaabsisaa jechuudha. Gadi buusii aniin keessaa tokkoon eebaluu fi eebaluu san. Fakkeenyaaf makiinaa oofaa jira. Na dhaabsisa poolisiin osoo nan gaafatin eenyummaa kiyya natti himu. Maqaa kiyya jechuudha. Maqaa kiyya waliin. Maaliif konkolaataan ani oofisu yoo konkolaataa kiraa ta'ellee eenyummaa namicha sanii iskaan godhee ija kiyya irraa immoo maqaa kiyya eenyummaa kiyya natti himu. Suuraa namaatiin ID namaatiin bakkaa bakkatti deemu waan akkasiisu yoo ka jiraatu taatellee ammaan booda hin jiru. Yalla sirriitti irratti hojjetaa. Namni tokko fakkeenyaaf irra jirru kan biildingii irra jirru kan fakkeenyaaf tarkaanfii ka fudhatan abbaa biildingii irra jirru kanarratti fakkeenyaaf yoo ka argaman taate fattashaan hin godhama. Namni seeran dhalaa yoo ka asirra ergamu taate namichi kun 500,000 hanga miiliyoona faayiniin irra barreeffama yoo jedhame haarisa godhata zabanyaan namoota ol seenaniif gabbaan tokkoon hawwiyaa isaanii gaafatee ol seensisaa jechuudha. Gaafa taftiishni dhufee mana kana ilaalu yoo mana kana keessa namni illeegal ta'e argame taate kan itti gaafatamu eenyunni namicha mana san gurfaa san kireeffate. Mootummaan eenyuun himata abbaa biildingiiti. Abbaan biildingii namicha gurfaa kana fakkeenya gurfaa amma keessa galu kana maqaa kiyyaan jira. Waan seera qabu waan seera hin qabne illee yoo itti galche itti ka gaafatamu anaa jechuudha. Akkaataa saniin olaa hubanne. Namoonni amma ji'a kana booda gaafa fittashaan eegale warri mana ijaazaa jirullee warra mana ijaazaa keessaa ofirraa gad darba. Maaliif seera gaafatamuu hin barbaadu waan ta'eef jireenya barbaada waan ta'eef. Isinii gala abbaan biildingillee seera isaa hin cimsaa jechuudha. Xalayaan barraa'ee jira amma biildingii bakka tokkotti. Isinii galee kanaaf akkaataa kanaan osoo wal hubanne namni illeegaal ta'e tokko harreen duute waraabessan sodaattu gadi ba'ee rakkoon tokko jiru taa'aa isiniin jechuu danda'a. Ani immoo akkaataa saniin faaktii lafa dhugaa lafa jiru dhoysee sagaleen kiyya dhagaamaa jiran. Sagaleen kiyya jira. Sagaleen kiyya jira. Kanumaan yaada abbo. Madina sagaleen kiyya jira. Ayyen okay. Galatooma warri sagalee kiyya hin jira jettan galatooma guddaa galatooma. Kanaaf ani dhugaan an isinii himu yoo jiraate bilbilinaa rabbi sodaadha. Tarkaanfiin ammaan booda dhufu akkaan hammaataadha. Liqimsi.